macaafi qulqulluun keenya dirqama takkaan Macaafa ragaa baasin agarsiisi abbaan tokko beekamuu qaba kan jette atiif abbaan sana biyyi tokko ragaa baasin agarsiisi daf. yaa macaafi qulqulluun keenya caafanni qulqullaa'uun keenya dirqama tokko nurran keenya kan keessan Eessa gahu dirqama sirraan keenya itti Nabi Muhammadin mirga isa kamiin qabda gaafa bu'uura giddugala amantaa keessanii waan ta'eef naa deebisetta bu'uura giddugala amantaa keessanii waan ta'eef bakka daqiiqaa ko naa deebisetta yaa bu'uura amantaa keessaniiti. dirqamni sirran jiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baruun dirqama sirran jiru garuu ati ofuma tabalasa dirqama narra jira kan bira waaqayyo abbaa Musee fi bakka waaqayyo abbaa Musee fi abbaa Abrahaamin kun abbaan isaanii akkasii haati isaanii sanyiin isaanii akkasii itti amanaa nabiyyi kanatti dhee nabiyyi sana dhugoomsee jira waaqayyo. dirqaman qabu macaafni qulqulluun kan keessan jiru gaafadhaan gaaffii jiramoon jiruudha gaaffiin ko jiramoon jiru dirqaman qabu macaafni qulqulluun keenya dirqaman qabu takka abadan dirqaman qabu ani itti gaafatamni ko itti bulmaanni ko bu'uurri ko amanannaan ko gooftaa koo Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu kootii waan ta'eef achirraa gaafachuu dandeessa garuu amma naa deebeera daqiiqaana jilaan xumuriin naa deebeera gaaffiin lammaffaa Lukaas Yesuus Kiristoos wajjiniin ture wal beeku ragaa. Yaa wal beeku sirriitti wal beeku. Ragaa naa kenni Lukaas Yesuus faana ture. Lukaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaasne anis waliin ture. Baasin agarsiis. Anis ture. Anis isuma ture sana. Daqiiqaa dhaabi abdii. Daqiiqaa dhaabi. Baasin agarsiis. Baasin agarsiis. Anis wajji turre. Macaafni qulqulluun anis akkuma beeku sana jedhe. Wajji beeku. Ragaan barbaada baasin agarsiis. Baay'ilu wal beeku macaafni qulqulluun sirriitti wal beeku. Mirga kooti ragaa baase jechuun sila dubbanneerra ragaa baase jennaan daqiiqaa dhaabni agarsiisa jenneerra baasin agarsiis dafi. Look. Baasin agarsiisi ragaan barbaada. Lukaasii fi Yesuus wal beeku ka jedhu. Look. Ayyee. Anis immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee jira. Dubbii kamiin? Yaada dhageeffadhu qo'ime jalansiisa raraa jira. Ayyee dafi. Dhuma nyaattamte godhe. Dafi dafi. Anis immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee keessa lixee jira. Eessa? Eessa jalqabe? Eessaa jalqabe? Jalqaba isaatii jalqabee keessa lixee jalqaba kamii? Jalqaba kamii? Jarri kun jalqaba kamirraayi? Lakkoofsa tokko irratti jalqaba kamirraayi? Lukaas jara kanarraati kan barreesse seenaa jarri barreesse. Inollatiin qoyi lakkoofsa lama. Qoyme yaa ulfaata qoyme na dhageeffadhu. Macaafa qulqulluun doon bar qura'aanni kan kee suuraan kudhan lakkoofsa 94 bar nu gaafadhaa jedha. Na gaafadhu anas siif ibsa. Fas'al alladhiina yaqra'uuna alkitaaba min qablika jedha. Dhageeffadhu kaa. Yaa ulfaataa fi jaallatamaa ta'e filoos. Waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatame kanaa namoonni baay'een odeessuu yaalaniiru. Namoonni baay'een. Lukaas. Lukaas. Hayyee. Lukaas. Hayyetuuf. Kana immoo qopheessuun isaanii akka warra jalqabanii duukaa turan ija isaaniitiin argan dubbichaafis kan hojjetan dabarsanitti nuti dabarsanitti dubbicha warri ijaan argan eenyutti dabarsan? Lukaasitti. Kanaafuu Lukaas Yesuus ijaan arge son taane dubbii jararraa fudhatee ijaan arge wajji jira kunoo lakkoofsa sadirra jira. Xumureera gaaffii koo xumureera. Een xumurre kunooti wajji turan. Anis immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee jira. Lachanuu dubbii jalqabaa jalqabaniiti. Gaaffii biratti warri sunis jalqabaa jalqabee Luqaasis jalqabaa. Luqaas jararraa Luqaasitti dabarsanii Luqaas fudhee barreessa. Gaaffii koo biraa. Maammiitii kootu jiran asin. Obboleesso. Kitaaba akkana kana gatiiti yaa abdoo. Kitaaba akkana kana gatiiti. Waan kana fide jedhee. Walii galatti tanaa kulle haan. Isa kana mee kitaaban sii deebisaanii. Kitaabatti sii garsiisee. Injiru nu amma. Wantaan dubbadee kana siif deebisa. Abbaan Muhammadi jettee tadhiis nuuf jetteetta. Abbaan Muhammadi quraana keessa hin barreeffamnes hin jiru. Akkanumaa waan warri isaanii jedhan amanne malee quraana keessa hin jiru. Wanni nuti irraa quba qabnu hin jiru. Takkaa wanni nuti. Fakkeenyaaf aslaali yeroo takka. Inni biroo ammoo. Sayyaa Muslim gurbaamee yeroo takka dhageeffadhe. Suuraa kamii. Sayyaa Muslim 2,276 irratti nabi Rabbiidha alayhi salaatu wasalaam akkana jedhan. Hin fudhadhu? Hin fudhadhu. Maaf hin fudhanne? Galatoom.
Qur'aanni deebii hundumaa deebisuun dadhabuu hin danda'u. Maal Qur'aanni karaa biraatiin dhufe qoy awwal wanna Mubaarak naafobs maaf hin fudhanne hadiisa Galatoob hin fudhadhu hadiisni waan namoonni odeessan jettee atumti iyyuu dura waan natti himteef oduu namoota waan Qur'aanni fudhatta hadiisa fudhattu jecha Nabi Muhammad Qur'aanni karaa biraatiin dhufe Qur'aanni ammoo jecha Rabbi irraa bu'e jettee amantaa. Lakki ani hundinuu Rabbi biraatti bu'e jedheetiin amana. Nama abbaan qabne nama waan beennetti ergaa ergate. Hadiisa maan fudhanne siin jedhe. Qabnetti ergaa ergata. Abdoo dafinaa deebisi hadiisa maan fudhanne siin jedhe. Qur'aana kan kee keessatti Qur'aana kan hadiisa maan fudhanne siin jedhe Abdoo naa deebisi. Hin fudhadhu. Oduu nama maaf hin fudhanne siin jedhe. Maaf hin fudhanne. Yesaw woree sila hone. Yesaw zagabaa sila hone. Qur'aanoo maal jettee taman Qur'aan jecha Rabbi jettee tamantaa. Isintu jedha isintu akka jedhee amana waan kanas ani hundi isaatu Rabbi biraa dhufee jedha ani hundi isaatu Rabbi biraa dhufee jedha ragaa sii kenna hadiisni illee Rabbi biraa dhufee jennaan Rabbi biraa dhufee jennaan galatoo manaa qabadhaa iddoo tana rikeerdina hadiisni illee Rabbi biraa dhufee Rabbi biraa dhufee jennaan kulukuku akka lokkosi godheemi dhugaa qabda wallahi akka lokkosi godhe akka walaallee yidde zila akka walata yesus jedha fatam ustaazota biroo gastii kenna bira dhuftanii hadiisa maan fudhanne siin jedhee bar qur'aana ni fudhadha awwali akka beektuu bar waan tokko beektuu wanne siin jedhu isa kana bar hayyee amma ragaa sii kenna amma qur'aanni suuraan 114 qur'aanni suuraan 114 abbaa Muhammadii maqaa isaa beekamu hin beeku. Yeroo takka qoy ka Qur'aana kana yum beektu si barsiisu barbaachisa hadiisa okay hadiisa si barsiisu barbaachisa qulqulluun immoo oduu jettee gara macaafa qulqulluutti darbite isaafillee xiqqoo deebii kinini sii kennuun barbaachisaadha Qur'aani deebii wayitu kennuu hin dandeessu akka deebiin qabne tuyyuu ni beekta akka deebiin qabne hin beekta qaala in haadha illaa sihrun yu'sar oduu inde sihrii namoota irraa ka waraabame atuu hima qabdaati Intutuqini yoo tutuqe waan baay'ee Abdoo naabase hadiisa naabase Abdoo bakka akka jedhu san bas si baasuun na rakkoo qabaare baasi natti mul'isi bakka akka jedhe san naabaasi sihriidha kan jedhe san baasi dafi digimtii kan kee wallaalte obboleessa kee dafi baasi siin jedhe ragaa malee naasayin sirriitti si baasa awwaan ragaan qabne hin dubbadhu ana immoo ragaa baasaa haasa'u jira kunoo hadiisni jecha akka quraanaadha akka ta'e kunoo si baaseetiin jira وانا كيس جرا امام احمد كيس باسي عبدو اجلنا وريس امنتون باسي سينجرم كوي وجين كوي سي باسا جرا باسي دفيتي وجين مالي نساك قدرت توجات ارتمالي ده باسي دفيتي يلا ماشي نمني واقيوتي اماني abba manu waaqayyotti samana anattis amana kan jedhu qajeelfamee nuu kenname si jedhe waaqayyo maal ta'u itti amannaa jette waaqayyo waan hundumaa kan uume waaqaaf lafa kana kan uume uumama hundumaa kan uume ta'uu isaati itti amanna Yesuus Kiristoos immoo maal ta'uu isaa itti amannaa isa jedhuuf immoo Yesuus Kiristoos waaqayyo abbaan fooniin kan ittiin mul'ate waaqayyoomti ture sun ittiin mul'achuu isaa namummaa isaatiin ilma jedhamu eenyummaa waaqayyummaatiin immoo waaqayyo ta'uu isaatu itti amanna. Kanaaf Yesuus waaqaa mitiimi? Yesuus waaqaa mitiimi? Kanan jedhaa jiru siin ifne? Naan ifne because waaqayyo na ifte waaqayyo ta'uu uumaa waa hundaa ta'uu itti amanuu jette. Yesuusoo maal ta'uu itti amanta? Yesuus nama ta'uu moo waaqa ta'uu moo ergamaa ta'uu moo maal ta'uu itti amanta? Yesuus bifa waaqayyo inni ijaan hin mul'anne ittiin namootatti mul'ate ta'uusaa amanna. Namummaa fi waaqummaa guutuu qabaachuusaa. Eenyu akkas jedhe? Yesuustu jedhe moo Phaawulostu jedhe akkas? Abbaan barbaade yoo jedhee macaafni qulqulluun hin jedhin akkas hin jedhu. Hin jedhin ka akkana hin jedhin. Macaafni qulqulluun nuufi garasii garanaa maal waan jedhamu abaluu kana waan jedhamu. Wangeela amma fakkeenyaaf bakka amma dubbiste kana waaqayyoottis amanaa anattis amanaa kan jedhe Yesuus immoo Phaawulostu akkas jedhe. Jechicha kan jedhe Yesuus amma kallattumaan amma abbaattis kan jedhe. Dubbii Yesuus kan amma ati dabaltee gartee waaqayyo garaa gartee amma jettee hawaanni wangeela gartee Phaawulos keessaa fidu jiru dubbii Yesuus immoo natti himu jirta moo dubbii Phaawulos natti himu jirtati? Nuun amma jechicha kallatti akkas amma Yesuus jedhe isa kana immoo kallattiidhaan Phaawulostu dubbate garuu immoo nuuf tokkuma kaa. Dubbii kamtu jirta dubbii amma fakkeenyaaf wangeela laara kan qaba dhiifama jechuun an sirabba akka islaamaatti eenyu jannata seenaa eenyu argata nama rabbii sadii jedhee moo tokko jedhee amana
Muhammad malto Yesus malto itti amana si waan hin jiran kun ustaanis. As keessa dubbii waaqayyo abbaa jira. Dubbii Yesus tu jira. Dubbii barattoota Yesus tu jira. Dubbii Phaawulos tu jira. Miti. Yaa. Dubbii amma Afraansii dubbadhe kana kamtu tokkoffaa dursa prioritiidhaaf ragaa godhachuudhaaf kamtu dursa. Prioritiidhaaf kana dursa kanatu booda wanti jedhamu hin jiru bar. Dhaggeeffadhu irraan si deebi'e. Dubbii waaqayyo abbaan dubbadhe. Dubbii always ragaa waan dhufa ragaan biyyuma lafaa kanarrattu ragaa mana gartee maal jettaniin ragaa tokkotti mana murtiitti yoo dhiyeessitu nama naan dhageejoo fi naan arge jedhu kam dursan ragaadhaaf kamtu qabatama dhibba fudhatama. Akka mana murtiitti akka biyya lafaatti immoo nama nan arge ija koon arge nama jedhudha. Goobas hayyee asirratti dubbii waaqayyo kallattiin aan dubbate ana waaqayyoodha ani naan ajjeessa ana bukketti waaqayyo biraan godhatinaa kan jedhu kun Yesuus immoo waaqayyo abbaa. Radeebi. Okay. Dubbiin waaqayyo abbaan as keessa ni jirti moo hin jirtu? Ni jira malee. Sirri jira. Dubbiin Phaawulos ni jirti moo hin jirtu? Ni jira malee. Dubbii Phaawulosii fi dubbii waaqayyo abbaa dhaggeeffadhu. Asirratti waan si sirreeffadha. Rakkoon qabu dhuguma si dhaggeeffachuudhaaf ayyamoo open. Dhuguma si dhaggeeffachuu barbaadee man si dhaggeeffataa barra. Si baay'ee caqacuudhaan gaaffii man si gaafadhu irratti deebi'a kana alaatti ofan dhufe malee baay'ee caqacabuu fi purpose godhadhee miti. Ilaa dubbiin Yesuus jira moo hin jiru dubbiin Phaawulos jira moo hin jiru naan jette irratti ni jira. Eeyyee jira. Garuu immoo jiraachuu isaa nuni akkamitti amanna beektaa? Dubbichi dubbi afaan Phaawulosiin dubbatame malee dubbichi kanuma waaqayyooti. Akkasittiin fudhanna miti. Malee dubbi fakkeenyaaf hayyee amma ragaan waa siif fida qoy. Dubbiin tuni immoo dubbii eenyuti? Xiimotewos tokkoffaa irratti